Firaashii akkana fakkaatu firaashii hedduu bareedu karariin kan duraanii fakkaachuu danda'a garuuyyuu diizaayinii qofatu kan duraati malee karariin kan biraati hedduu bareeda jechuudha. Carqii isaattuyyuu kan biraati waan ta'eef argitanii hedduu bareeda waan ta'eef carqii hedduu bareeduu fi maashaallah ta'ee namoonni barbaadan hojjechiifadhaa isiniin jenna. Maashaallaadha hedduu bareedaa kan ajaa'ibaati minxaafii maachii isaa wajjin mana keessan akkanatti bareeffachifachuu hin dandeettan isiniin jedha. Ajajadhaa namoonni barbaadan ajajaan hojjetama malee bittaa miti. Namoonni barbaadan boota isin barbaadanii fi naannoo isin barbaadan isiniif geessan jechuudha. Meeshaan kun kan inni deemu hadaabbaadha. Meeshaa sabboontu asumaan laalladhu sin jira sabboontu tiyyaa meeshaalee kee hedduu bareeda irraa gammadda jedhee abdii guddaa qaba. Haala kanaan siif hojjetamee jira maashaallaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عارفة فون نزالة تمتوتا في كوجن توكا موتور ومجرى جرتو بك مجرى تنتي نجاح في كبجان كنا سنبلا جرا كيشتا هر اللي ميشا سبونتو كبار إسين الفجرة سبونتو اسمه ميشا كان كلا لا إسين جرا كنت أنا فراشي أفريقي تراسي الله مجد شو ميشا هدو بريدو ما شاء الله باي بريدا كراري نسالة كراري كدرا را ليت جرير كدرا اسمه فكاتو دندا جرو كدراني تيميت كدرا را ليت جركين أما هارا وهاتوفي هدو ليت جري بريدا يشولا كونسنا بيتان كاميرا تسيسو سلفي أرجعنا جركين كوني جركي كدرا را ليت جري زوري يشولا كنوسين تمودسا جركين كون جركي دراني تيميت argitanii carqii duraaniiti miti diimaan kunniin carqiin diimaan bunneen kun kan duraati miti amma dhufe jechuudha hedduu bareedaa carqii layyatti jedhee carqii ajaa'ibaati akkasuma tiraasin isaa tiraasii oriijinaalii gurguddaa san jechuudha hedduu bareeda maashaallaadha namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha ajajadha meeshaa gatiin akka malee dabalaa jira. Firaashin kun ni akka malee dabalaa jira isin garuuyyuu dura waan ajajatteef jecha gatii maduraati hin biteef malee gatiin dabalee jira meeshaan akka malee dabalee jira kana gaa sifaa ta'u isin jedha akkana hedduu bareeda haadha ofiitiif kennaa kennite jechuudha akkasuma minxaafillee minxaafii isa fakkaatu argitanii minxaafii bareedaa jechuudha duuba achi siqisuutti duuba siqitu waraabe argitanii minxaafillee minxaafii isa fakkaatu guutuu isaa jechuudha minxaafiin kun firaashii afuriif baqiidha jechuudha firaashii afurii guutee irraa hafee illee hin jiru hanqatee illee hin jiru jechuudha argitanii firaashii afurii baqii ta'ee jira. Minxaafiin kun qumatiin isaa meetira 3 dalgi isaa immoo bal'inni isaa immoo meetira 2 qumatiin isaa immoo meetira 3 jechuudha hedduu bareeda maashaallah namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jira akkasuma immoo walaliillee walali isa fakkaatu diimama argitanii diimama isa fakkaatu biteefi jira jechuudha maashaallah hedduu bareeda akkasuma immoo sharaallee kan jala afamu jechuudha sharaallee kan jala afamu guddaadha qumatiin isaa meetira 6 bal'inni isaa immoo meetira 4 hedduu bareedaadha jechuudha akkasuma walali oriijinaalii saantibii san jechuudha akka saantibii sanii hedduu oriijinaalii kan ta'e san jechuudha maashaallah namoonni barbaadan isallee ajajadhaa isiniin jedha hedduu bareeda akkasuma distii kaasiyoo furdaa san jechuudha argitanii distii kaasiyoo furdaa hedduu furdaa kan ta'ee fi distii kwaalitiidha jechuudha distii kaasiyoo kanallee namoonni barbaadan isallee bitadhaa isiniin jedha hedduu bareeda distii kaasiyoo distii kwaalitiidha jechuudha rakabati meeshaalee isaa guutuu wajjin akkuma isin argaa jirtan kanatti jechuudha meeshaalee fi guutuu as keessaa qaba jechuudha kanneen qofallee osoo hin taane kan ixaan itti aarsanillee kan jabanaan irra taa'ullee waa hundumaayyuu hin qaba jechuudha maandiyaallee akkuma isin argaa jirtan kana qaba rakabuutii tokkoffaadhaan jechuudha kinuuti as bira jira jechuudha kunniin illee as bira jira maashaallaadha kana gaasee haa ta'u jecha firaashin afurii fi tiraasiin 12 mee eettanii nagaafachuun keessan hin oolu 23 fi 400 namoonni barbaadan illee ajajadhaa isiniin jedha 23 fi 400 jechuudha firaashin afurii fi tiraasiin 12 23 fi 400 minxaafii kwalitii oriijinaalii ta'e isiidha akkuma sagaliin bitee amma garuu minxaafiin kun dabalee jira gatiin isaa namoonni barbaadan dabalee jira jechuudha minxaafii kwalitii oriijinaalii sanneen jechuudha kinooti argitanii minxaafii oriijinaalii minxaafii suudii irraa seenu san jechuudha meeddiin turkiyyatti garuuyyuu minxaafii kwalitiidha qumatiin isii meetira 2 dalgisaa immoo meetira 3 jechuudha kinoo as bira jira jechuudha minxaafii oriijinaaliidha kuwwan ammoo gatiin hin qannase jechuudha isiin kun ka ajajaan dhufuu sanii isiidhaaf kuma sagaliin bitee amma garuuyyuu gatiin isaa dabalee jira jechuudha namoonni amma booda barbaadaniif gatiin isaa dabalee jira kuma sagaliif 500 galtee jirti jechuudha minxaafiin kun namoonni barbaadan kuma sagaliif 500 galtee jirti taasise distii kaasiyoodha distii kaasiyoo kuma 8,500 jechuudha namoonni barbaadan amma booda fillee ta'e amallee kuma 8,500 jechuudha itti aansee rakabootii abbaa gadaati rakabootiin abbaa gadaallee kinooti akkuma isin argitan kana meeshaa isaa guutuu wajjin kuma 3,500 jechuudha maashaallaadha kuma 3,500 jechuudha meeshaalee isaa kana guutuu wajjin jechuudha
Utaansi ammoo asirratti walaliidha. Walalii mitira 20 bitatte jechuudha. Obboleettiin ta'in argitanii baay'ee guddaadha. Mitirii 20 mitiriin takkattiin birrii 280 bitee walaliin akka malee dabalaa jira. Ani garuu mitirii takkatti birrii 280 bitee jechuudha. Mitirii 20 kanama hedduullee waan bitee jechuudha. Asirratti sharaadha. Sharaan kunillee akkuma isin argitan kana birrii 1,000 fi 400 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Innillee 1,000 fi birrii 400 jechuudha. Meeshaaleen keenyarraa akkana fakkaata. Akkuma isin argitan kana firaashii babbareedaa kanaa fi meeshaalee akkana fakkaatu meeshaan xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee meeshaan hundaayyuu isin finna jechuudha. Nu dirqama mana guutuu osoo hin taane xiqqaallee ta'ee guddaallee ta'ee isin finna jechuudha. Hedduu bareeda. Akkasuma Ramadaan illee dhiyaatee jira. Maatii keessaniif sarpiraayizii garaagaraa yoo qabaatan jechuudha. Qincee irraa, qincee shoorbaa irraa, ruuza irraa, misira irraa maal kana qofaa miti zayitii, buna, sukkaara, barbaree wanti guutuu jechuudha. Maatii keessaniif wantoota akka tindaa waa baay'ee waa barbaadan gara keewwataa isiniin jedha. Ani maatii keessan bira isin geessuudhaan sarpiraayizii isin godha isin jedha. Meeshaaleen keenyarraallee akkana fakkaata meeshaa biraallee hanga isin fiduuf kan ammoo asumaan saskiraayib naa godha isin jedha. Warroonni viidiyoo kiyya kanaaf haaraa taatan saskiraayib godha. Sababni isaa viidiyoon an haarofti gadhiise akkuma gadhiifameen akka isin bira ga'uuf isin qarqara waan ta'eef warroonni maamila kiyya taatanii hagammaa na hordofaa turtanii na jajjabeessitanii rabbii gaditti boota kanaan nageettanillee ammallee hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka isin wajjin qoodamaa taasisan jedha. Meeshaaleen keenyarraa akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Irra deebiin himaa firaashiin 4 fi tiraasiin 12 23 fi 400 Rakawwatiin abbaa gadaa 3,000 fi 500 distiin kaasiyoon 8,000 fi 500 walaliin mitirii takkatti 280 sharaan isin argartan kun sharaan kun guddaadha. Qumatiin isaa mitira 6 dalgi isaa immoo mitira 4 jechuudha. Garaan isaa waliigalli isaa birrii 1,000 fi 400. Meeshaaleen kun meeshaalee birrii xiqqeessuudhaan bitamee namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Birrii xiqqoodhaan maatii keessanillee sarpiraayizii gochuu dandeettanii ofii keessanillee mana galfachuu dandeettanii. Inni biraa asirratti maashina juusiiti. Maashinni juusii kun maashina oriijinaalii saachii oriijinaaliidha. Saachiin kaartooniin isaa booraa sun hin bitina. Saachiin mata'ee kaartoonii booraa sun aynata lama qaba. Tokkoffaan waan akka ashaangulliitii ho'i ofirraa qabu tokkoffaadha. Ashaangulliitii san ofirraa hin qabne lammaffaadha. Isa san kaartoonii booraa san nama sirriitti beekoo ta'e malee kuwwan beekuu hin dandeettanii. Saachiin birrii 6,000 jechuudha. Akkana fakkaata maashaallah baay'ee.